Shampiyoonan manneen barnootaa fi taphni guutuu Oromiyaa guddina ispoortii naannichaaf qofa osoo hin taane sadarkaa biyyaalessaatti ispoortota ciccimoo biyyattiin ittiin boonte gumaache. Waggoota 5 fi 6 darbaniif garuu adda cituun dorgommii kanaa bu'aan kana duraa sadarkaa biyyaatti argamaatiin ture akka dhabamu taasisuun guddinni ispoortii biyyaas guffate. Tapha guutuu Oromiyaa bara kanaa waggoota 5 booda deebi'een ispoortonni 5,000 ol gosoota ispoortii 21 magaalaa Jimmaatti waliin morkachuun isaanii ni yaadatama. Bu'aan tapha guutuu Oromiyaa faayidaa dachaa qabaa kan jiran hirmaattonni waltajjii kanaa bu'aan isaa garuu kan madaalamu sadarkaa biyyaalessaattis yoo itti fufee naannoleen biroos Oromiyaa irraa fakkeenya fudhachuu qabu jedhanii. Naannoo irratti dhaabbata taana wanti irraa argamu waan jiru natti hin fakkaatu. Kanaafuu taphni akka biyyoolessaatti yoo jiraate isarraati kan bu'aa argame jedhannu. Waltajjiin dorgommii kun bakka kanatti dhaabbata yoo ta'e faayidaa hin qabaatu jechuudha. Galma barbaadame bira hin gahamu jechuudha. Oromiyaa irraati waan dansaa laalee waan Oromiyaan hojjechuu jirtu kun laalee akka biyyaalessaatti illee warrilleen hojjetee akka biyyaalessaatti ispoorteessitoota dargaggoota bakki bu'anii uummata Itoophiyaa bakki bu'anii hojjechuu danda'an akka horatan dha'a. Itti gaafatamaan waajjira Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa obbo Firoomsaa Laggasaa fi itti gaafatamaan waajjira dargaggoof ispoortii magaalaa Shaggar obbo Naasir Huseen taphni guutuu naannicharraa eegalee sadarkaa biyyaalessaattis itti fufuu qaba jedhanii. Dorgommiin kun naannoo irratti dhaabachuu hin qabu. Itti fufinsa qabaachuu qaba. Akka biyyaatti dorgommii waliigala gaggeeffamuu waan qabuu fi naannoon Oromiyaa keessattiyyuu sochii waggoota kana bara kana gaggeessaa jiru keessatti ispoortitoota dagataman dandeettii qabaatanii kennaa ispoortii qabaatanii taalentii adda addaa qabaatanii dagataman yaadachuu keessatti hojii bal'aatu hojjetamaa jiraachudha. Dhiibbaan kun akka biyyaatti deemeetu sadarkaa biyyaatti dorgommii waliigala kan shaampiyoonaa ispoortii waliigala gaggeeffamuu waan qabuu fi akka naannootti dhiibbaa gochuun barbaachisaa waan ta'eef akka biyyatti immoo dorgommiin kun akka itti fufuu fi akka gaggeeffamu keessattuu sadarkaa naannootti biiroon dargaggoof ispoortiidha. Akka magaalaa Shaggareettis gama keenyaan sadarkaa biyyoota gaggeeffamuu akka qabu qaama dhimmi ilaalu wajji dhiibbas kan goonu ta'a. Hoogganaa itti aanaan biiroo dargaggoof ispoortii Oromiyaa fi itti gaafatamaan damee ispoortii obbo Dassaaleen Xilahuun taphni guutuu biyyaalessaas akka deebi'uuf qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin mari'achaa jirra jedhu. Sadarkaa biyyoolessaatti dorgommiin akkasii kun yoo gaggeeffame bakka buutonni potenshaala naannoon keenya qabdu kan yaa'insa eeggatee dhufe sana waan danquu danda'uuf sadarkaa sanatti akka federaalaattis waan waliin dubbataa jirru jira. Dhiibbaan akkasii kun ispoortii keenya irrattis dhiibbaa fida, illiitota keenya irrattis dhiibbaa fida, biyyattii irratti illee dhiibbaa akka inni fidu biyyoolessa wajjin dubbataa jirra. Gara fuulduraattis rakkoowwan adda addaa fi rakkoo kana furuuf federaalillee hojjetaa akka jirutti wal dubbataa jirra. Garuu xiyyeeffannaa barbaadaa. Ministeera aadaa fi ispoortiitti daariktera olaanaa damee misooma ispoortii kan ta'an obbo Tasfaayee Baqqalaa dorgommichi bara dhufu akka eegaluuf mootummaan itti amanee baajatanuu mirkaneesseera itti fufiinsa dorgommichaa irratti naannolee waliin mari'achuuf beellama qabanneerra jedhan turtii bilbilaan OBN waliin taasisaniin. Akka mootummaatti bara kana walamansiifneti justifikeeshiniis barreessinee karoorri qabameera bare garee. Bajata bara kanaa gubbaarrattis difeessi goonee kanaaf bajanni akka qabamu murtaa'eera. Ibin mootummaanis ammattamanii kana booda jidduun akka hin cinne naannoleen itti tola namni ta'an dhufanii hirmaatanuu garuu sagantichi jiraachuun dirqama bare garee akka itti adeemfamu waan murtaa'ameef ammaan qabnee naannoo waxabajjii keessa naannolee waamnee karoora isaa irratti mari'annee mirkaneessifna. Federaalli ispoorteessota mataa isaa hin qabu naannoleetu ispoortii qaba. Isaan dhufanii kana mirkaneessuu qabu gama keenyan garuu karooran xiyyeeffannoo itti kennanii qabanneera.